Ya, maka rumah kena surah kullu yang ketuko inamana amin. Maka kanilma kena surah kullu wa ketuko inamana amin. Bismillah wa manfat kudus ahadu amlak amin. Kabajamtoota jaalatamoo akkuma luba Zakkaariyaas naalummaatiin waaqayyoon tallaateen hubbii waaqayyoo keessaa tajaajilaaf tajaajilamaa ummata waaqayyoo hiikaaf eebbisaa ummata waaqayyoo tiksaa fi sagalee waaqayyootiin boqochiisaa kan jiraattan abbootii kolbootaa akkuma taayitaa keessanitti obboleeyyan daa'immotaa haadholiin abbooliin daa'imman hundumti keessan iyyuu bakka aragalfiif lafa boqonnaa kanatti kan walitti qabamtan waaqayyoon barbaaddanii waaqayyoos isin barbaadee jaalalaaf nageenya isarraa fudhachuudhaaf eebba isarraa barbaaduudhaaf addunyaa mi'aayina dhabdee rakkinaan guutamte keessaa addunyaa hammeenyaa fi giraan keessatti baay'atu keessaa addunyaa boqonnaa dhabiinsii fi rakkinni haganan jedhamne keessatti baay'atu keessaa hubbii waaqayyoo lafa boqonnaa bakki haara galfii mana qulqullummaa kanatti kan walitti qabamtan hundumti keessan iyyuu maatii waaqayyoo kiristoosiin kiristaana amaanu'eeliin amantoota jedhamtanii waamamtan akkam bultanii sagaleen keessan hin dhaga'amu akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii ameen galata waaqayyoo jennee waaqayyoon gooftaa keenya waaqayyoon gargaaraa keenya waaqayyoon tiksee keenya akka isa galateeffannuuf akka isa waammannuuf umurii keenya kana irratti guyyaa irraa kana dabalee kan nuu kenne waaqni abboota keenya waaqni qulqullootaa ilmi Dubree Maariyaam maqaan isaa kan galatoomee fi kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Fayyina ilmaan namootaatiif fannoo jalatti kan nuuf laatamte harmeen teenyaati waaqayyoo nuuf isaadha kan taate addunyaa dukkanaaf gidiraa kana keessatti haadha taatee kan nuuf laatamte rakkina keenya hundumaatiif furtuu taatee kan nuuf kennamte balballi jannataa waan hin cufame lammaffaa kan isheedhaan nuuf baname furtuu balbala dhugaa mana jireenyaa lafaa boqonnaa galbii lafaa haara galbii lafa eebbaa kan taate harmeen teenya qulqulleettiin Dubree Maariyaam kan galatoomteef kan ol jette nuuf haa taatu. Qulqulloonni raajotaa qulqulloonni duuka bu'ootaa qulqulloonni wareegamtootaa hundumti isaanii iyyuu kan waaqayyoon kabaje eenyu salphisa jedhee akkuma dubbate sana kan waaqayyoon isaan kabaje addunyaa kana jibbanii waaqayyoon duukaa kan ba'an hundumti isaanii iyyuu akkuma kennaaf taayitaa isaaniitti kan galatoomanii fi kan ol jedhanii nuufi haa ta'ani. Gaarummaan ofii fi jecha kana waliin haa jennume. Gaarummaan jedhame gaarummaan ofii fi akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti gaarummaan ofii fi መልካምነት ለራስ ነው kan jedhu waliin kaasnee baranna gaarummaan ofiifidha. Egaa akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti qulqullichi Phaawulos kan barreesse ergaa isaa warra Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 gubbaa irratti jecha kana kaasnee gaafa dubbisnu jecha kana arganna. Jecha kana sin laalla, jecha kana sin hubanna. Egaa namni tokko tokko otoo hin yaadiinis ta'e cubbuu kamitti illee yoo kufe isa warra hafuuraa isin warra hafuura qulqulluutiin gaggeeffamaa jirtan hafuuraa gaarummaa akka isin duratti isaan deebisuuf gara isaaniittis akka ta'uuf hin qoramiinaa of eeggadhaa ba'aa waliis baadhaa akka seera kanaattis raawwadhaa jedhee jecha kana biraa kaasnee gaafa laallu jechoota kana achi keessatti arganna jechuudha. Egaa gaarummaan ofiifidha gaafa jennu gaarummaan kunoo maalidha?
gaarummaan anaaf ta'u sin ofiif taanu sun maalidha jennee gaafa laallu tarii gaarummaa foonii ta'a yookiin gaarummaa lubbuudhaaf yaaduu ta'a. Kana lamaan keessaa laalla. Tokko gaafa gaarummaa jalqaba gaa kan uffannee jirru kun lafa kanarratti fooniin kan nuti deddeebinu, lafa kanarratti fooniin kan nuti jiraannu, lafa kanarratti gaarummaan nuti hojjennu, lafa kanarratti gochaan nuti hojjennu, foon uffanne, foon baanne, lafa kanarratti fooniin kan nuti deddeebinu, gaafa lafa kanarra jiraannu dhuma keenyaaf galaadha. Egaa maatii Waaqayyoo jechi kun anaaf isiniif jecha amanamaa fi jaallatamaadha. Jecha kana gaafa laallusi Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaatiif wanta barbaachisu, dhala namaa wanta gargaaru, dhala namaatiif wanta ta'u hunduma isaayyuu ofii isaatii durseetu beeka. Waa'ee keenyaaf, gochaa keenya, waa'ee keenyaaf wanta nu barbaachisu hunduma isaa nu caala ofii isaatii waa'ee keenyaa dursee ni beeka. Kanaaf Waaqayyoon wajjin gaafa jiraannu, Waaqayyoon wajjin gaafa deddeebinu, Waaqayyoon wajjin gaafa sochoonu, Waaqayyo akka waa'ee keenya beeku beeknee, Waaqayyo akka waa'ee keenya beeku hubannee deddeebi'uu akka nuti qabnullee kitaabni nutti hima. Egaa yaa obboloota koo, namni tokko otoo ittiin yaadiin cubbuu kamitti illee yoo kufe, isin warra hafuuraan gaggeeffamtan jirtan hafuura garraamummaatiin akka isa duratti isa deebisaa. Garuu isinumtiyyuu hin qoramtuuti of eeggadhaa, ba'aa walii baadhaa, akkasitti seera kana raawwadhaa. Namni waanuma tokko dhimma kan hin baafne ta'e otoo jiru, nama dhimma baasuuf yoo of se'e inni ofuma isaa gowwoomsaa jedha. Egaa gaarummaan nuti lafa kanarratti hojjennu kiristaanota boruuf nu fayyaddi waan ta'eef gaarummaan kunoo maal isheen laata? Obboleenji keenya tokko nu biraa gaafa kufuu, gaafa nu biraa miidhamu, callisnee bira darbuu hin qabnu. Ba'aa nama sanaatiif, kufaatii nama sanaatiif kallattii kan agarsiise maalidha? Kufaatii nama kanaatiif sababa kan ta'e hoo maalidha jennee qorannee kufaatii nama sanaatiif dhaqnee akka inni deebi'u gochuun dirqama nurra jirudha. Maaliif gochaan nuti hojjennu sun faayidaan isaa yookiin immoo gaarummaan isaa nuuf waan ta'eef. Dhukkubsataa tokko si haa maaru yookiin si haa fayyisu jennee gaafa gaafannu, dhukkubsataa sana si haa fayyisu jennee isatti dubbachuun keenya gaarummaan isaa nuuf ta'a. መልካምነት ለራስ ነው። Namni baay'een oolmaa guddaa gaafa namaa oolu, oolmaa wayii gaafa namaaf oolu, waan namaaf ta'u tokko gaafa raawwatu, hiriyaasaa ta'e obboleessasaa nama kamiyyuu haa ta'u gaafa gargaaree deeggaru, cina gaafa dhaabbatu, oolmaan inni oole sun nama sana qofaaf akka ta'e qofa laala. Garuu nama sanaafi miti inni guddaan oolmichi abbaadhumaafi. Gaarii gaafa hojjennu gaarummaan sun kanuma keenya. Gaarummaa gaafa yaannu gaarummaan sun kanuma keenya. Namaaf gaafa garaa laafnu kan nu miidhee too jiru, kan nu miidhee, kan nurratti ka'e, jireenya keenya illee kan hin barbaanne ta'ee kan miidhaa nurratti labsuudhaaf miidhama keenya yeroo hundumayyuu barbaadu yoo jiraate isaaf illee dhiisuu qabna. Maaliif yoo jennu nuti Waaqayyoon amma isa gaddisiisne beeknaa laata? Akkuma namni wanta isa gaddisiisne tokko hiriyaasaattis ta'e nama ta'etti himate
ebeluun bar na gaddisiiseera na miidheera jedhee nu himatu otoo Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa guyyaadhaan sa'aatii sa'aatiidhaan isa waanta isa miinu sana nu himate maaluma deebii laannaa laata kiristaanotaa? Deebiin keenya kam ta'aa laata? Otoo nu himate inni gochaan keenya isan gammachiisuu bar akka gaarummaa isaaf jiraanne maleemmaa akka hojii keenyaa osoo ta'e yoona bakkittii kanan dhaabbannuu bar kiristaanotaa nuti. Bakkittii kanan dhaabbannuu bar garuu abbaan dhiifamaa abbaan araaraa rakkina cubbuu keenyaa sanallee abaarsa du'a keenyaa sanallee nurraa fuudhuuf haga du'aa nu jaallate. Du'eese namni du'a mo'ee ka'e mirga abbaasaas taa'e garuu baay'een namaa akkuma dhufee du'ee fi fayyise sana ammas deebi'een naa du'ee na fayyisa jedhee yaaduuni abjuudha inni ammaa booda murteedhaaf dhufa. Guyyaa murtee sana gaarummaan nuti hojjenne sun anaaf isin fayyaddi kiristaanota. Kanaaf gaarummaa hojjechuun nu barbaachisa. Miidhama namaa yaadna osoo hin taane fayyadamuu namaa haa yaadnu. Du'a namaa yaadna osoo hin taane jiraachuu namaa haa yaadnu. Hammeenya namaa yaadna osoo hin taane gaarummaa namaa haa yaadnu. Walirratti gocha hin taane fe'uu osoo hin taane waliif gocha sana baachuutu gaariidha. Ba'aa walirratti baannee walirratti feene darbuu osoo hin taane ba'aa sana walirraa hirmannee yoo darbine gaarummaan kan mataa keenyaafi. Ofii keenya kiristaanummaan keenya yoo cimnee argamne isa kaan cimsuu dandeenya kiristaanotaa nuti. Egaa as keessatti dhagaa tokkotu jira daandii irraa jedhama. Namni dhagaan beekne jira? Jira namni dhagaan beekne? Dhagaan beektani? Maazim jettarre? Namni dhagaan beekne jira? Hundi keessanuu beektuu miti? Erga dhagaa beektanii dhagaa sanatu jira. Dhagicha achuma ta'a. Dhagaa guddaadha. Namichi wayii achiin daddarba. Ganamas dhagichatti bu'a. Dhagichumaan rukutamee darba. Galgalas dhagichumatti bu'a. Dhagichumaan rukutamee darba. Hiriyaan isaa biraa immoo yaa hiriyaa koo dhagaan kun yoo asiin kaawwatoo kaatee sochootamaatti deemtee of rukuchiiftaa jedhaan. Ganamas hin rukutama galgalas hin rukutama. Gaaf kaanii maal jedheen hiriyaan isaa? Ayii yaa hiriyaa koo yeroo baay'ee sitti meera dhagaa kanarraa goreennaan didde. Dhagaa kanatu namaa situ dhagaadhaa jedheen. Maaliif jennaan dhagaan kun bakkuma isaa jira. Kan dhufee bakka isaatti tuttuqee jeequ garuu sidha. Dhagaa kan otoo hin taanestu dhagaadha. Kanaaf abbootiin keenyas gufuun ganama si dha'e deebisee yoo galgalas si dha'e gufuu sana otoo hin taanesitu gufuudha. Maaliif otoo argitu irraan gortu? Tokkicha yoo si dha'e lammaffaa maatti deebite? Lammaffaa maa dhaqxee jedhe. Akka sana miidhama hedduu, ba'aa hedduu, dhukkuba hedduu, rakkina hedduu baannee dabarsuu dandeenya ta'a tarii. Rakkina sana keessatti kan dhufeef nu millate immoo ilmi dubree Maariyaam rakkinaaf gidiraa sana keessaa nu baase mucaa koo ati hammeenya kana keessa jiraachuun siif hin malu. Rakkoona kana keessa jiraachuun siif hin malu. Dhibee kana keessa jiraachuun siif hin malu. Kanaafiyyuu koottu boqodhu kanaan booda ana faana ba'i jedhee ergi inni filatee baase lakkina barbaachisu jedhanii duubatti deebi'anii kufaatii sana kufuun baay'ee rakkisaadha kiristaanota. Baay'eensaa dhukkubsatee mana Waaqayyoo dhufee tsabalas haa ta'u wanta garaagaraatiin fayyee baay'eensaa wareeggatee wanta barbaadu argatee baay'eensaa wanta Waaqayyo irraa barbaadu erga fudhatee booddee akka boru dhukkubni isatti hin deebine wayii akka waan boru rakkanne hin baqata mana Waaqayyo. Gaafa dhukkubsate immoo ammas lammata hin dhufu. Waaqayyoon kan nuti yaadannu bar gaafa rakkanne gaafa harkaa dhabne gaafa maatii keenyarraa fagaanne gaafa qormaanni garaagaraa nu mudate malee yeroo harkaa qabnuuf yeroo soorummaa yeroo bifa qabnuuf yeroo foon qabnu Waaqayyoon maal akka ta'e kan irraanfate baay'eedha. Tarii barbaanee gaafa gallu waanuma mataa keenyaan of jiraachisnu nutti hin fakkaatu. Garuu
wanti nuti hojjennu unumaaf ta'a. Maal jedhu seetani abbootiin? Qoreen abbaa dhaabe abbuma waraantii jedhu. Kan dhaabe eenyudha? Kan ishii waraantu eenyudha? Isuma waraanti. Qoreen abbaan dhaabe abbuma waraantii jedhu. Egaa tarii immoo jedha kitaabni ammas deebi'ee namni dhimma baasu yoo ofuma otoo dhimma baasuu hin danda'in nama dhimma baasu yoo of se'e inni of gowwoomsaa jedha. Kana gaafan siniin jedhu namni tokko tokko maaltu natti hir'ate? Beekumsa guutuun qaba. Qabeenya guutuun qaba. Furdina qaamaas ta'uu danda'a. Waa hundaanuu ani guutuudha. Ani doktora, ani piroofeesara jechuu danda'a. Kuni garuu nama biraaf bakka hin bu'u. Isuma qofatu baatee du'a. Dhuguman isiniin jedha. Namni tokko beekumsa biyya lafa kanaatiif mootummaa Waaqayyoo argata jechuun qabeenya biyya lafa kanaatiif mootummaa Waaqayyoo argata jechuun gaaffii keessatti hammattuu keessa jira. Maaliif? Kitaabni qulqulluun jedheera ka. Haabtaan mangista samaat kan migaba gimal yemarfee qadaada ውስጥ ብትሾልክ ይቀላል jedha. Sooressi waaqan beekuu bichaa miti. Maaliif yoo jedhame itti beekee fayyadamnaan garuu qabeenya isaa sana dabarsee Waaqayyoof laachaa foon kootiif otoo hin jenne Waaqayyoof yoo jechaa deeme soorummaa qabeenya foonii kanaa miti. Inni guddaan namni soorummaa sammuu beektu. Soorummaa sammuu beektu. Sammuun sooromuu. Sammuun sooromuu jechuun akkamidha seetani? Beekumsi narra darbee beekumsa ofiitiin boonu. Akka beekumsa sana fudhatee biyyoo seenuuf hin beeku bar. Waan beekumsa isaa sana gaafa inni du'u irraa fuudhanii yookiin ilmatti yookiin intalatti kennan itti fakkaata. Hin fuudhamu inni awwaarrasamu. Agamaa barsiisu, agamaa beeku, agamaa gorsu. Dhalli namaa gaafa uumamu ማንኛውም ሰው እያንዳንዱ ሰው ሲፈጠር የተለያየው ጭንቅላትና አስተሳሰብ አለው። ጋፋ ኡመሙ ሰሙ ያድ አዳ ቀባቴቱ ኡመም ነምኒ ያደ tokko wal fakkaataa qabu hin jiru. Akka saayinsiin jedhu miti. Namni mirgaa yaadu baay'ee yaadu jedha saayinsiin. Xinnum miti yaadaa. Namni bitaa yaadu garuu baay'ee yaadaa. Saayinsiin laalame. Nama bitaa yaadu gaarii yaadaa. Inni mirgaa mu ishiin amma namiti jedha. Saayinsii jedha saka. Mirgaanis yaadnu bidaanis yaadnu kan nuu kennee jiru. Namni nuun marmu jira. Egaa gaafa lakkoo saddeet gubbaa geenyu Galaatiyaadhuma 6 saddeet irra gaafa geenyu namni akka yaada laala gaafa saddeet gubbaa geenyu akkas jedha. Namni jedha akka yaada foon isaatti facaasu yaada foon isaatti sana irraas badiinsa ni galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraa jireenya bara baraa ni galfata. Foon gaafa jennu namni fooniin hammeenya facaasu. Namni fooniin gaafa hammeenya jechuun lola, rakkina, wanta garaagaraa foon gubbaarratti fe'amu kana namni facaasu badiinsa argata. Waaqayyo badiinsa jalaa nu haa baasu. Kanaaf kiristaanotaa wal cina dhaabbachuun dirqama kiristaanummaati. Kana gaafa isiniin jedhu obboleessi keessan isin biraa dhukkubsatee gaafa kufu maaf dhukkubsatee kuftee si amaaruu jedha akka inni fayyuuf fala barbaadaafi. Karaa kamis haa ta'u karaa kam malee aduutu ishiin kun jettanii bira hin darbina. Beekamaadha. Sooressi yoo du'e dhaqanii boo'uuf sirriitti boo'amaaf hin fokkoramaaf. Maaliif dhaqanii nyaatu dhaqanii dhugu waan ta'eef of jalaa qootaa na jalaa du'ee jedhu. Nama tokko inni bar biyya jalaa du'e. Maali inni kaan lubbuun qabu? Lubbuu miti kansaa maali? Warqiidha. Kansaas lubbuudhuma. Kansaa qobaatti lubbuun waan addaa wayii baattee jirti. Waaqayyo matoo kenne qobaatti. Lafa kanarratti wanti widdiin warqiidha miti. Warqiidha moo warqii miti? Warqii moo nama wanti widdiin? Wanti widdiin warqii moo nama? Namatu widdiidha. Tarii maalidha namni dhalata jechuu dandeessu. Namni dhalatu sun garuu bakka nama sanaa bu'ee dhalata. Warqiin bittu bargaa baarraa deemtanii. Maal jedhamu wanti widdiin warqiidha. Wanti widdiin nama. Namni widdiidha. Nama birriin bitamu dhageessanii beektu. Otoo akkas ta'e
inni fufurdaan yoo dhaaba maaliin dhaaba ture hundumtu akkuma horiitti of dallabee dhaaba horii dhaabbatee na gurguraan jedhu ummatoo namni gurgurama ta'e namni gurguramu hin jiru tokko barii qabeenya kooti nan bita jechuu danda'a namni gurguramus hin bitamus kan uume waaqa waan ta'eef warqii kan uume garuu nama kanaaf kiristaanotaa maaltu jira as keessatti yeroo baay'ee gochaan nuti hojjannu numaaf ta'a namni ilma isaa bakka bu'ee du'e jira amenatti jira du'a walii baachuu dandeessu amma barbaaddan jaaladha amma barbaaddan wajjin waan barbaaddan jedha amma gaafa inni du'ee awwaalamu annama kana nan jaaladha kanaaf irraa hafuun qabu anaafis saaxinii naa tolcha jiraan batta wajjin awwaalama namni jedhe jira amma ammaatti tarii bakka warra boo'ichaa dhaqee guyyaan awwaalarra taa'amee boo'amuu danda'a jedhee awwaalarra guyyaan dhaqee taa'ee imimmaan isaa buusee boo'uu danda'a garuu gaafa sana abbootii yeroo ta'e maalan dhagayeseetanii intalatu abbaa jaalatti achi abbaan du'e umaraatti jaalatti gaafa saniin jedhu immoo gaafa inni du'e jaalatti dura miti dura garagaltee iyyuu ilaalte eessa akka abbaan jiru iyyuu dura ofiishii jireenya mataa jiraatti gaafa abbaan du'e abbaa koo na jalaa duutaatte maraatti jaalalli ishee amma gaafa du'aa sana ta'e biyyi muluun qabee dadha hin qabu biyya harkaa baatii teessuman qabdu inuma maraatti gaaf kaanii muca'oo kana waan godhan dhabani dhiisani maqaa aboochu dhiisa abbaa ishiiti aboochu jedhu hundumtu ammachii dhumarra gaafa gaanii bakki awwaalchaa jira miti awwaala bira gaani didichaatu malatti awwaalatti nan qabiilaa jettee hundumaanu biyyi muluun rukutti waan ta'eef namni itti siquu dadhabe didichaatu malattee awwaala cillimuuf gootu itti dabalaa biyyoodha niin kanarra saaxiniin keessa galee intalli dhufte irraa dabalame biyyoo dabala gaafa biyyootti daddarbachuu jammara luf jettee baate ufuma ishiiti keessa laala argitanii qabaan dadhabee booda dirqama isaadhaan baate namni nama faana awwaalamu hin jiru hagam jaaladha amma jirtanitti garuu walii tola boo'ichi mimmaanii gatiin qabu gaafa namni du'e daaqoon gizaachoo beektu miti namni wayii du'e asitti awwaalaa jiru qawween hin xaaxaa si olee kan tokkos yaa waaqe malattee tol fagaattee silaa baalagee dhagaa ol sitti guurtee waan jedhu dhabee gubannaan jechuudha samii kana laalee yaa samii kana malattee tol fagaatte silaa baalagee dhagaa ol sitti guurte akka waan isa jeefte samiin teessoo kolaftee jennaa miilla kootii jedha miti samiin teessoo waaqayyo akka ta'e yaade inni garuu qalliif jedhee agarraatti anaaf gaaffiidha dhuguma ammatoo namni waaqayyo amma dhufee si ajjeesuun dhufe too jedhe amma maal jettuun amma mee yaa waaqa kan maamannaa na kutina ajjeesettaniif boochu miti yeroo tokko maaloo yaa waaqa kan maamannaa wona kutte maal jettu otoo waaqayyo garuu dhufee egaa dhufee ragaa har'a maal jetta otoo isiniin jedhe maal deebii laattufam hin baqannaatta miti eessatti baqattu biyya waaqayyo hin jirreessa dubbittiin akkannaa dubbatanii miti galli ishii nama rakkisti kanaaf wanti kana hunda kan hin dhaqee wanti isin gootan kamiyyuu dhumni isaa isinumaaf ta'a waan ta'eef gaarummaa hojjedhaa gaarummaan eebba isinii yoo laate gaarummaan dhufa waan ta'eef kanaaf gaarummaan mataa ofiif jedhe kan dubbateefis kanaaf maal jedha Luqaas 6:38 bira gaafa deemtu kennaa isiniif kennama qunnaa safartanii isiniif safaramaadha wanta isin safartaniif namni mee talbaa facaasee xaafii haammatu jira erga kana hin taane namni garbuu qotee baaqelaa haammatu jira waanuma qotan haammatu miti kana jechuun firii lafaa kana fakkeenya godhatee kan barsiiseef waaqayyoon gooftaan keenya waanuma hojjettan gatii hojii keessanii argattu kana gaafan isiniin jedhu namni nama hamatu ba'aa nama sanaa akka fudhatu beektu ibeluun akkana jedhee yoo hamate ba'aa nama sanaa fudhata ofiisaaf darbee jechuudha maaliif nama sana daandiitti deebisuudhaaf gorsuu moo hamachuu caala namni nama hamatu nama foon namaa muree nyaatudha maal garaagarummaa qaba foon namaa nyaachuuf nama hamachuun maanni garaagarummaansa
Maqaa isaa nyaachaa jirtu waa'ee nama sanaa odeessaa jirtu maal garaagarummaa maalii qaba? Kanaaf wanti nuti goonu beeknee gochuu qabna. Wanti hojjennu numaaf ta'a waan ta'eef. Kanaaf adaraa kan inni isin jedhu maalidha? Wanta gootan kamiyyuu Waaqayyo irratti gataatii godha. Boru namiidha. Gaafa nama miitan akka miidhamtan bara. Gaafa nama arrabsitan Waaqayyo biratti akka gatiin keessan hir'achaa deemu bara. Gaafa hammeenya namaa boolla namaa qotan eenyutu itti awwaalama? Abbaa. Boolla namni namaa qotu ofumaaf itti awwaalama. Maal jedha? Daani'eel boolla hin qotneef isa. Diinonni isaa boolla qotaniif boolli isaan qotaniif garuu isaanumaaf ta'e deebi'e. Isaanuma nyaata deebi'e. Kanaaf hammeenyi nuti facaafnu numaaf ta'a. Namni ilmoo isaa yookiin ollaa isaa keessatti hammeenyaan guutamee gaarummaan hin jiraanne, obboleessa isaa hin jaalanne, obboleettii isaa hin jaalanne, gaafa obboleessi isaa obboleettiin isaa alaa beela'aan tokkotti dhufee yaa ijoollee jedhee waamu otoo nyaatu nyaata sana dafee amuummachaa liqimsee midhaan faatee golatti kaatu otoo Waaqayyo dhufee maal godha? Eessase beekamaadha warra kuni waan beekamaadha. Mee amma yeroo baay'ee nan argata. Yeroo baay'ee namni alaa yaa ijoollee yoo nyaachaa jiraate dafee liqimsee xaxxaragachaa gadi ba'a. Abeen noora anumaa reebbuna dhugee ka'ee dhufte. Bunni barkaleessa ganama danfe. Waakki otoo namni waan dhufeef hin beekin waakkii jalqabe. Waan dhufeef hin beeknu yookiin namni sun nyaate yookiin beela'aadha. Yookiin namni sun nu gargaaruu dhufe nu miidhu kan ta'e hin beeknu garuu dursinee waakkan. Namicha waanuma nun galchine keessas hin galla. Namichatu haadha manaansa baay'ee fokkistuudha. Baay'ee fokkistuudha. Gaafan kana isiniin jedhu Waaqatu uumee miti. Kun egaa fakkeenyaani kan dubbatamedha. Isheen qaama hir'uudhas inni garuu akka malee nama guddaadha. Haadha manaasaati. Ammachi namoonni mana isaatti goru nama guddaa abbaa bulchaa biyyaa waan ta'eef itti goru innaa itti goran innaa alaa nu bulchii hedduun hin bulle mana isaa innaa dhaqani mana isaan naagaan maal ta'u seetan hin seenuu mana hin teessi ishiin teessoorra kaateen hojjettu dandeessee waan ta'eef ilaalanii isinoo nama guddaadha laala maaltu galchime abbaa taana isinoo nama guddaadha akkamitti haadha manaa kana akkamitti kan akkanaa kana fuutanii hedduun kanatti laala namichi laala jalqaba kan inni dhaqeef nu bulcheedhaniin maaloo nutti dheenu wal nyaatanii dhuganii ka'anii saasaa jammaru ga'a kunoo isaanis haadha manaa kootii naa baraadhaan gaabbaan qee haadha manaa keessanii garuu yaa mootii waggaa kuma mo'aati akkamitti isinoo nama akkanaati garuu nama akkanaa kana fuutanii namuma lafarraa dhabame maali jedhaniin akkana wattaadara qaba fidi wattaadara gootoran kakka'u qabe arraba ishii kuti qaratti maaltu si gashi anaa taanaan arraba ciree tuulchisa manni tokkichi munuun arraba ciree tuulama bariituu arraba cirattee yaate qajeelti ammas lama isaaniitti dhufanii sadhumaarra yeroo baay'ee arrabni namaa citee dhume egaa dhufnaani seena nu bulchaa warqii baatanii jiru biyya fagoo nagada deemu gaa naggaadeedha waan ta'eef nu bulchaa maaloo jedhaniin ammas jennaan bulaa manni kan waaqeedha namni hindi dhuga dhufani amma achi lama ta'aniitu wal bira taa'u isaan kun isaan gaa namni 5 namni 6 namni 7 namni 8 gaafa bulaa arrabni isaa cicciteetuma yaa guyyaatti nama 20 nama 15 nama 100 nama 200 bulaa kun arrabni isaa cicciteetuma yaa isaan kun maqumaan qabanii gaa nu bulchii jedhaniin buli manni kan waaqeedha tol galche laatee fi obaasee fi maaliif otoo laatii yoo obaasee arrabni isaanii hin citu hin ta'u cubbuudha waan isaan hin galchine keessa gallaan gaarummaan eenyuuf ta'e ammeenyi isaaniif laala ofiif yaada waan ta'eef isaanumaaf ta'e dubbichi waa yaada manaasaa waan dubbataniif gaarummitti isaanatu akka ta'e jennaan gaammoo ol seenee tataa'anii baraagaa abbaa haati manaan koo kunoo isaan kanaa jedhuun maali akkamii haati manaan koo kun hin bareedduu jedhaan jennaan inni tokko waa dubbachuu ka jellaan qo'ii jedheen hin dubbatiin jedheen inni tokko laala nama waaqni gorsi maallu dhibee hin bareeddi jennaanii jennaan ani kana fokkiftu akka bittan hin bareeddi jedhaanii jennaani akkamii jedheen isa tokko akkana qubatti qabnan
Mootii waggaa kuma bo'a. Haadha manaan keessan baay'ee bareeddi. Haadha manaan keessan baay'ee bareeddi. Isiniif taatee qe'ee kana eegdee nuyyuu kunoo nyaannee dhugnee akkatti bashannannee bullu kana kan nu godhe haadha manaa keessan faana sini. Kanaaf baay'een isinii gammada ani jedheen. Haa ta'u jedheen. Ay mootii nu laattanii nu obaastanii qabeenyillee bareeda walumaan hortanii garuullee xiqqoo shiigaa waliin madaaltanii jedheen. Waliin madaallu fida kot murarra bashi qaat ammas laalii jedheen isa kana kaayi kotto jedheen isa kanaan immoo isa gaaroo jedheen sanaan mana tokkotti argisiise geesse laalii jedheen innaan inni ol seenu arrabni tuulamee mana tokko guutuudha. Agartaa jedheen manni koo daandii irra dhaabbataa jedheen nama hunda dhufee mana koo bula. Ammi jedhu kun muluun haadha manaan kee gaariidha naan hin jedhanii. Haadha manaa koo anoo jaaladheen fuudhe anaa hoo naa taateetti maaltu sin galche jedheen arraba isaanii ciree amma naan ga'e. Ati garuu nama eebbifamaadha. Nama waaqayyoon jaallatu dhuguma nama ofumaa keetiif waaqayyoon faana baateedha. Kottu jedheet warqii kumtaala 9 naqeefi deemtee homaa biyya biraatti hojiin barbaadiin galiitii biyya keetti warqii kanaan sooromedhee qeesaatti isa gaggeesse. Ati nama manamaadha. Waggaa mana kookootti waan barbaadde fudhadhu. Qe'ee koo kana immoo bara booda sittan isa rakkabaadhe. Argitanii gaarummaan eenyuuf ta'e? Argitanii? Egaa baay'een namaa amma abbaan ebeluullee akka malee maaltu galche? Maaltu rakkise? Abbaa taanaan shafaafaa ta'e jaamaa bal'aa ta'e duudhaa maaltu dhibe? Mee tokko mana ilma abbaa ebelu namayyuu hin fakkaatun maaltu galche? Kan uume eenyuun? Ofii waan of uumne xaxxafne nutti hin fakkaatu garuu. Ofuma keenyaaf bara. Kanaaf wanti goonu kamuu baay'ee ulfaataadha. Wanti dubbannus, wanti nuti yaannus, wanti nuti karoorsinus dhumni isaa nu bira ga'uun isaa nafu kiristaanota. Kanaaf baay'ee jabaachuu nu barbaachisa. Baay'ee amantaan cimuu nu barbaachisa. Baay'ee mana waaqayyoo keessa dhaabbachuu nu barbaachisa. Baay'ee sagalee waaqayyootiin booji'amuu nu barbaachisa. Baay'ee mana waaqayyoo keessa turuu nu barbaachisa. Yoo kana ta'e gaarummaan sun unumaaf ta'a. Kana hin taane taanaan garuu hunda keenyaaf gaaffii biraatu uumama. Kanaaf gaarummaan matuma keenyaaf ta'a. Gaarummaan matuma keenya fayyada. Gaarummaan matuma keenya gargaara. Kanaaf jabaannee gaarummaa hojjennee fuula waaqayyootti jaallatamne fuula waaqayyoo dhaabbanne sagalee waaqayyootiin booji'amne mana waaqayyoo keessa gaafa jiraannu gaarummaan sun deebi'ee numa fayyada. Kana hin taane taanaan garuu hunduma keenyayyuu gaaffiitu nutti uumama. Kanaaf waliif gaarii haa taanu, waliif gaarii haa yaannu. Waliif gaarii haa taanu, walii gaarii haa yaannu. Egaa gaafa kana jennu tarii waan salphaatti qabnee ilaaluu dandeenya. Waan salphaatti qabnee ilaaluu dandeenya, waan xinnoos nutti fakkaachuu danda'a. Garuu wanti nuti salphaadha jennee ilaallu hin ulfaatu. Warqiin hin baddiime amma warqiin qubarraa nama buutee badde tanaa hin argamtu. Kana beektu miti? Warqiin baddee hin argamtu. Birrii guddaan bittanii tokkicha sin harkaa baanaa hin argamtu deebite. Namoonni tokko seexana tawwaalaa jiru. Seexana tawwaalaa nama tawwaalaa waaqa tawwaalaa lafaattu nyaataa lafa liqimsa waan beeknu qabnaa nuti. Seexanii waan jette dhageessanii? Jechi kun jecha seexanaati. Anoo jette maqaa namaan dha'u. Wanti tokko yoo bade seexana jedhu. Laala. Namni tokko yoo dhukkubsate seexana jedhu. Ofumaa fuudha inatti kennu. Namni tokko yoo rakkate seexana jedhu. Yoo jireenyutti ulfaate qormaata seexanaa jedhu. Wanti inni barbaadu yoo dafuu guutuu bifaadhe sammaa seexana qabee jedhu. Anoo nama sana bira hin geenye harkumaan fuudhanii maanatti kennu. Laalame. Mee amma namni tokko yoo dhufee sinitti lole moo kana seexanatu irra jira jettu. Maatti beektu. Garuu harkuma keenyaan fuunee seexanaa kennine bara. Ofii immoo qulqulluu of goone. Gaafa baanee haasofnu kana ofii qulqulluu miti akkamitti akka of qulqulleessinu bara. Qulqulluun ilma dubree maanaan bichaadha. Dhugumaan isiniin jedha hundumtuu bulee ka'ee ganamaa galgala. Namni akkasa caalotoo hin taane namni akkasaa gad ta'u barbaada.
namni akka isa caalee mul'atu osoo hin taane akka isaa gad ta'ee dhokatu barbaada. Namni akka jiraatee jireenya isaa fooyyeffatu osoo hin taane akka inni du'ee biyyeetti dabalamu barbaada. Aga miidhama walii yaannummaa otoo gaarummaa walii yaanne miti Waaqayyoon dhufee mana keenya seenuu danda'a. Amma garuu Waaqayyoon seensisuu miti keessummaa simachuu dadhabneerra. Namichatu yaa gooftaa jedheen amma wal arguu qabna. Adiifati wal arguu qabna. Maani maaliif mana koo dhuftu jedheen hiriyaadhumsaa godhe. Maali mana koo maaf hin dhuftu jennaan. Hin dhufu jechuudhaafis hin ta'u nan dhufaa jedheen. Hin dhuftaa yoom dhufta? Gaafa akkanaan dhufa. Egaa jedheen gaafa akkanaa dhufta akka namni egaa jedheen hin galee waraqata muluu waamee akkannaa sargii jettu miti. Akkannaa sargiitti waraqata hundumaa hin qopheessee waraqata sana waamee biyya maal jedhee waam Waaqayyo gaafa guyyaa akkanaa waan mana koo dhufuuf jedha waraqatichi. Akka dhuftanii sabalaaf saadiqii qammastanii. Dhageessani? Waaqayyo gaafa guyyaa akkanaa waan mana koo dhufuuf akka sabalaaf saadiqii qammastanii waamichisaa. Gaafa guyyaan geessu gaa ganama bariidhaan kanumaan qabne kadhataan uffata bututtuu uffate wayii dhaqe mana isaa. Yeejoo jedheen maaloo waan nyaadhu naa kenna. Badasi mootii ol garagalanii mootii waan nyaadhu naa kennaa jechaa alaa jennaan. Ariyaaqee kooti Waaqayyo mana koo dhufa otoo Waaqni qammasiin dhufee qammasaa jedhe. Inari lammaffaas dhufa. Ariyaaqee kooti Waaqni ganaa dhufa Waaqni dhufee otoo inni hin qammasiin namni hin qammasu. Humtuun jiru qee kooti deemi jedhaanii jedhe. Sadaffaas dhufe kan garmalee ciccite dhufe dhufnaan reeba ari'aasaa kan ammoo jedhe sirriisaayyuu. Maaltu irratti ishee ajajee kana jedhe achi gara utuma eeguu biyyi dhufee manni guutamee Waaqni dhufee isa qadaadamee taa'u haa banu inni dura haa eebbisu ammasitti nyaannu dheetta aga biyyi hin eeg mushurraa magaalaa beektu miti. Mushurraan magaalaa barama mushurraan dhaqxee bantutti magaalaa irratti sargiin gaafa godhamu biyyi nyaatu qadaadeetuma taa'a. Maashii waa qaba. Amma ishiin dhuftutti yoo turameeyyuu lolakka'a. Nuti qadaadame ta'a midhaan sun ammasitti. Qadaadanii eeguu jennaani. Maali haa gooftaa ati sobuu jammartee maa dhufuu diddee jechuu jammare amma. Yeroo sadiin dhufe mana keedheen. Yeroo sadanuu ati nan simanne. Mana koo kootti naan jette anis dhufe mana kee. Yeroo sadanuu na ariite. Yeroo lama na ariite yeroo sadaffaatti na reebdee. Yeroo kanatti waa yoo jedhe maal ta'a dhufure? Maaltu dhalate? Jira? Hin jiru. Kanaaf wanta goonu beeknee haa goonu. Ammas jechama tokkoon isinii kaasa. Abbaa haadha ilma dhanii jiraatu. Mucaa xiqqaa fi abbaaf haadha. Abbaaf haadhaadha. Mucaa xiqqaa qabu. Otoo daandii deemanuu sadan isaaniiyyuu makiinaan ittiin garagale. Gaafa makiinaa ittiin garagalu abbaan hin du'e. Mucaa dhiiraa sana ijatu jaame iji lachuu. Achi haati mucaa jaamaa kana baattee umaan taane ishiinii wajjin siqaayee argiti. Gaaf kaanii mucaan gaafa jabaatu hospitaala deemtee doktora mariisistee yaa doktora ani waan bal'aa argeera. Waan bal'aa silaaleera bakka waan guddaa waan gaarii yaraas argeera. Mucaan koo daa'imummaatti akkatti abbaan irraa du'e konkolaataadhaani. Inni immoo guyyaa sana ijji isaa hin jaame. Kanaafuu ani waa bal'aa argeera. Mucaan koo addunyaadhuma kana gadi ba'ee waa tokko hin argin na jalaan du'iniiti ija koo lamaan ani qabu kana na keessaa baasiiti mucaa koo kanatti naa galchii jetteen. Laala haadha. Agartanii? Mucaa koo kanaaf ija koo kana lamaan kenni jetteen. Hagammi hin ulfaatu dubbichi. Haadha jechuun jaalala akkasiiti. Tokko tokkommaa innaa wal arrabsu maqaa haadhaa wal arrabsaa miti. Ay dhuguman isiniin jedha wanta sammuu koo keessatti waan biraan na uumama yeroo sana. Maaliif? Waan salphaatti fakkaatu isaaniif. Wanti widdiin jira miti wanti widdiin tokko. Widdiidha kan jennu amma maalidha? Wanti baay'ee waddatu. Gabaa gaafa baatan. Waan widdii sana iyyuu liqeeffatanii qixxeeffatanii bittu. Garuu wanti widdii caalu haadha. Bittaan kan hin argine jechuudha. Bituus kan isin hin dandeenye. Hin bittanis deebitanii waan ta'eef. Sanii booda doktorris akkuma mari'ate sanatti ija lamaan sana baasee fi mucaadhaa galchan. Mucaan kanan beeku ijum sanaan baratee ijum sanaan doktora ta'ee ijuma sanaan iddoo guddaa gahe ishiin itti cufameetu mana teesse haati. Laalame.
cufamee mana teessu hin baatu waan tokko iyyuu gochuu hin dandeessu waan ta'eef. Garuu namni itti dhufaa namni yaa'a bishii bira oolu hin taphachiisu inni garuu haadha isaa kana garagaleetuma iyyuu ilaaluu dhiise amma. Laala garagaleetuma ilaaluu dhiise haadha isaa kana garagalee ilaaluus hin dandeenye itti ulfaate. Maaltu itti ulfaate? Jireenya foonii. Tokko tokko amma haadha isaa kana arrabsu jira bara. Otoo fi taa'uu haati kan kaatee waa meeqa hojjettu jira bara. Waanuma salphaatti fakkaatee jechuudha. Inni garagalee ilaalu namni muluun hin gaddaa fi bakka baay'ee dhukkubsachuu jammarte amma. Koottaa ittiin nama waraqata barreessisiifatte. Ofiillee barreessuu dandeessi. Ijuma sana otoon argiin qaqqabannaadhaan jechuudha. Ofii ishiiti waraqata irratti barreessite. Yaa ilmoo koo jettee barreessite. Yaa dhala koo. Ati har'a nagattus narraa fagaattus. Garagaltee yaa haadha koo jettee na laaluu dhiistus. Haati kee kuni siif abbaa oolmaa guddaati. Anii fi abbaan kee fisi taanee otoo guyyaa tokko daandii deemaa jirru makiinaan nuun garagalee. Abbaan kee na biraa du'e. Ati immoo ija kee lachuutu jaame. Achi yeroo ati xiqqoo jabaattu doktoroota haasofsiiseen ilmoon koo kun waan guddaa arguu qaba jedheetan imaanaa guddaa anaaf ati waan taateef anaaf qabeenyi koo qabeenyi caalu qaamni koo guddaan si waan ta'eefan ija koo lamaan kana baasee siif kenne. Kanati ittiin baratte iji kan kooti. Kanati ittiin laaltu iji kan kooti. Kan ittiin ati baasee galtu iji kan kooti. Ani garuu jireenya koo dukkana keessa galcheetan siif ifa kenne. Ati garuu garagaltee na laaluu diddee. Jettee waraqa sana barreessitee fi otoo inni ishii bira hin ga'een turuun duute ishii. Laala. Hin duute. Gaafa isheen duutu erga duutee awwaalamtee booda namatti kennitee duute waan ta'eef waraqa sana fudhanii itti kennan. Waraqaticha hin dubbifate amma booda olu taalu gadu taalu boo'u lafaan of qatqatu of garafu maal taadhu maal dhufuu danda'a wanti dhufu jira kan darbu maal darbe dura darbe wanti darbu hundumtu dura namaaf dura darbe waan ta'eef egaa kan hin kana isinii kaaseef maa inni adaraa kan inni isiniin jedhu wanta gochuu qabnu beeknee haa goonu. Gaarummaan ofiif inni guddaa waan ta'eef. Egaa mucaa kana mee agama keessa namaatti haa dhaga'amu. Baay'een keenya haadholii isaatiif bakka hin kennu. Maal jedhe naan jedha. Guyyaa sana maal dubbate jedha. Qabeenya caalu boru deebitanii hin arganne ishiidha. Gaabbaaf tumurii guutuu jechuudha. Keessaa warrumta zirtan kun. Akka warqiitti qabadha. Warqiin illee bare bannaan hin argamtu. Ishiin illee waan gatii hin qabne waan bilaasha wayiiti. Isheen garuu bitamuu hin dandeessus hin gurguramtus. Gaafa dhabamte yaada koo itti lafaan of qaxqaxxees. Yoo booches uffata gurraacha waggaa guutuu uffattees ganamaa galgala jettee yoo booches humtuu siin dhufu dura darbe. Erga horiin nama harkaa bahee hattuun qalatte iyyuurra otoo hattuun mana ofiin fudhatiin qe'ee ofii eeggachuu caala. Qabadhaa sirriitti jabeessaati. Akka lubbuu keessanii olitti jechuudha. Gaarummaan ofiif alaatii ajaa tokko kaasee akka laallu kan nuuf eeyyame waaqni abboota keenyaa kan galatoomee fi kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Waa bal'aa kaasnee laalleerra. Waa bal'aas kaasnee baranneerra. Kan baranne kana waaqayyo laphee keenya keessa nuuf haa bulchu. Keessa laphee keenyaatti nuuf haa barreessu. Gaarummaa waliif yaadne, dhiifama waliif yaadne, eebba waliif yaadne, hugdii waaqayyoo keessa akka jiraannu waaqayyoon gooftaan keenya nu haa gargaaru. Ati waaqayyoo dubree Maariyaamiin jaalalaadhummaa isheetiin yeroo hundumayyuu kan nurraan fagaanne, giiftiin keenya haati dhugaa, kennaan dhugaan, bultoon jannataa, haati waaqayyoo nuuf isaadha kan taate, bara baraan oogdii ishee keessatti nu haa qusattu. Bara baraan oogdii ishee keessatti nu haa qusattu. ድላለ በስም ድላለ በቃል ድላለ በስም ድላለ በቃል ተራራው ይናዳል አማኑኤል ስል ባህር ይከፈላል መድኃኔዓለም ስል
ድል አለ በስምህ ድል አለ በቃልህ ድል አለ በስምህ ድል አለ በቃልህ ተራራው ይናዳል አማኑኤል ስልህ ባሕር ይከፈላል መድኃኔዓለም ስልህ ቃሬስን ታላቁን በረሃ አለፍነው ሳንጠማ ውሃ ፈርዖንን ከባሕር የጣለው ጌታዬ የጸናው ስም ነው አምላኬን የጸናው ስም ነው ድል አለ በስምህ ድል አለ በቃልህ ድል